والكتة سر كون قبض يشافي Mansuur kiyya ani mamata kabar ma wanna irraa hafe tokko hin jiru yoo bareeda ana bira yoo furdinna ana bira wanni dubartii irraati hawwidu hundi I have too much wannummaa nati dubartii fuudhuuf ala keessa laaltu hin jirtu na argite taanaan taqara mana keessa jirtu gadi yaasuun ooltu hidheetiin shakkii na keessa uumama. ما شاء الله هذا ما شاء فائق الله أنا فرقاسي فنبا سينان دوبا كيتيس كان أجايبة تقال بتشودا فرقاسي فنبا Akkasi kunoo tamana keessa jirtu amma namni harka kiyyarraa nyaate jaartii ofii abaaraa mana gala amma asiliin gizee mana kiyyaa dhufee nyaatu reeddiyyoo mana kiyyaa dhufee nyaatu jaartota ofii warra abaaraa galantu jira. Okay. Kanaaf an argattan taanaan wanni biraa wanni isin ala keessa laaltan tokko hin jiru jechuu barbaadeeti. Maal jette Mansuure waan kanarratti eega fuudhuun kee oolle jaartii lama sadii fuudhura takkitti ma waan hunda qabdu tana yoo buutee arrabtee ofirra. غاري ده بايه confidence تستورودا أني yeroo baay'ee confidence qabna jedhanii shamarroonni musliima ta'anii qullaa ba'anu boo isheen confidence qabdi isa jedhanu kana appreciating godhu garuu isa dhugaa akkanaa haasa'u irratti an haadha manaa ta'uu nan danda'a umriin koos haadha manummaatiif ga'ee jira requirement ati na gaafattu hunda guutuu nan danda'a mana kiyya akka mana haadha manaa ijoollee nama guddaatti qabuu nan danda'a jettee ofimuun kun confidence guddaadha. Baay'ee appreciating godhas. Garuu wanti guddaan Kanaadaa deemuu dhaqaa jirta. Innoo akkam ta'a? Kanaadaa illee yoo dhaqeetiin jedhe jechuudha. Ani fakkeenyaaf yoo waan amma walii gallee walii mallatteessineetiin ati na fuutu taate Kanaadaan gaddalii haa galtu. An ammaan tan ofirra deebuudhaaf qophii xumuree jira. Gaa kun cimaadha. Haasa'uu barbaada. Maaliifuyyuu Kanaadaan sinaan caaltu homa hundaafuyyuu si'i abbaa manaa kiyyaa abbaa bultii kiyyaa abbaa ilmoo kiyyaa isa gara fuulduraa baqaati waan taateef abadan Kanaadaan sinaan caaltu waan ta'eef an Kanaadaa dhiisi deebi'ati jennaan dhiisee deebi'a lakki eega hawwii kan kee ta'e bakkaan ga'is jennaan bakkaan ni gayaa don't worry my baby. Oh my goodness. Waan ofii Haadha Faatiyaati gaaffiin qabduu fi isa jechuun gaaffii wayii qabdaa yoo baran gaaffii tokko tokko kana wayii gaafatu dhageeti. Yaa gaafiin kiyya walumaa galatti inni confidence self confidence kan jedhan san jechuudha olaantummaadhaan dubartii bulchuu waan jedhamu san yoo of keessa qabaatte ammas taree deebi'eetiin yeroo gadi baatus yeroo ol deebitus beebii tiyya jedhaa jechuudha yeroo hunda narraa qaanfachuu dhabdee ija keessa na laalaa sitingii na godhaa yeroo na biraa baatee deebite ammas lammata jechuudha bishaan soodaree kana fabbaadhattanii osoo naan daattanii dhiifamaa waliin. Soorarri haftee amma bari giiftii kiyya iskaalaayitiin floorii isa jalqabaa irratti house swimming kan jedhamu speeshaalii ka ta'e waa guddaa hojjetee jira biyyattii keessatti sodaree maa sadarkaa kiyyaan sodaree na Anaan fakkeenyaaf kaase egzaambiliidhaaf kaase malee rakkoon qabu bakka biroo si nageessuu dandeettanii. Nageessuu dandeettanii. Bakka walumaa galatti homa kamiifuyyuu waan narra gammaddan malee waan narraa qaanfattanii miti abbaa manaa kan koo ta'uudhaa fi today I am very happy jedheetiin ufitti amanaa osoo abbaa manaa kiyya taateeti guyyaan kiyya hadhaa bareedee jira. Allahu akbar masha Allah dubbiin taate. Waan narraa hafetti geessaa. Ay gaariidha akkuma isin jedheedha wanti guddaan maa inni obboleettiin keenya haadha manummaatiif of qopheessitee jirti. Ani abbaa manummaatiif of qopheesseera nama jedhuuf karaan banaadha. Lammata fuuchuudhaafis hin dhoowwine heeyyamtee jirti. Ala heeyyamtu garuu ani hundayyuu kabar gochuu danda'a jettaa jirti. Inni gaafa keessa seenamu ilaalama garuu kondishiniin jirtu. Lammata fuuchuu amanu
lammata gaafa dhufee jedhu immoo sadaffaa maratanii wajjin fiduu kana walumaa galatti walii galuun jiraannaan sadarkaa 50 amma asirratti haasa'uudhaan walii galuun jira. Sadarkaa 50 immoo itti mari'annaa jechuudha. 50 keessan mari'attan manguddoo jaarsan. Wanti guddaan achi dhaquunsee Kaayiroo dhaquun abbaa manummaatiif ta'uu dhiisuun iyyuu waa tokko gatii ta'eef ani yeroo baay'ee nan argaanii yaa'u abbaa mana bira dhaqxeen se'aa jira. Kameraan immoo inni sooshaal miidiyaan kun xiqqoo ishee baay'ee waan nan gammachiifneef haati manaa Mansuurii sooshaal miidiyaa irratti baay'ee mul'achuu isee siin fedhu. Kanaaf kana immoo maal jetta? TikTok irratti ammoo guyyaa sana. Qoy haadhafaa ta'e yeroo haati manaa kee feemasii taate akkaawuntiin ishee 100,000 ol ta'e akkaawuntii san immediately delete godhee akkaawuntii kiyya silkii biraa bitee nu lamaanuu akkaawuntii tokkoon fayyadamnaa jette Mansuurii. Amma haati haadhee kuni akkaawuntii tokko osoo hin taane 3 qabdi ka 100,000 olii hordoftoota baay'ee qabdi. Si galee? Reefni nama 1,000 nu laalaa ture amma isin dhumnaan 1,100 dabale itti fi nu caaltii jechuudha namni 1,300 isii jaalatu dhufe jechuudha. Si galee walitti dabalamne 2,300 taane. Intala akkatti feemasii guddaa kana amma yoo fuute gaafiin kiyyaa fi hawaasa akkaawuntii isii dileet gootanii kan itti fayyadamtan moo kan dileet gootanii kan itti fayyadamtan Mansuure akka abbaa manaa tokkotti. Silas sitti haasa'an ture ani sooshaal miidiyaa kanarra kanan dhufu yeroo baay'ee hojii alhamdulillah hojii gaariin qaba. Mana gaafan dhufee jedhu kophaa kiyya calluma jedhee taa'uu manna. Hiriyoota koo amma hiriyoonni kiyya warreen namni baay'een caatii qaama yeroo kana inni kaan immoo kiristaana ta'een naan dhugaatii dhugaa. Iddoo kanaa dhaquu manna manumatti galeen tiktaka kiyyaa wajjin taphataa yeroo kiyya dabarsaa manuma keessatti dabarsaa salaata koo sagadaa. Achi booda immoo gaafa haadha manaa godhadhee jedhu almost parsantii 50 ol sooshaal miidiyaa irraa nan ba'a. Isheen immoo parsantii 50 tun ta'een 100% sooshaal miidiyaan ishee jiraachuu hin qabu. Yoo barbaachisaa ta'e kan kiyya paaswoordiin ishee bira jira. Meeseeja amma har'aatti barreessaa jiru hunduu diileet ta'a. Meeseeja haaraa dhufa kana booda paaswoordii aayifoonii 2 bitama. Lamman sana keessatti kan koos kan sees aksesii gootii isheen garuu sooshaal miidiyaa irraa kan kiyyaan laayivii galuu barbaadde galti malee kophaa isheetiin galuun baay'ee hin eeyyamu. Ifamaa wajjin. Amma kan. Haadhafaa ta'e maal jettati waan kanatti? Hin gungumani ol baate garaa keessatti inni ta'ini ol baafadhu waan garaa keeti. Gaafii mirgaati. Waan rabbise dubbise dubbe. Ani dhugaa dubbachuudhaa fi TikTok maamilli qarree nagaa. Laayifii sirreessuufanii jira. Jira. Jira laayifii sirreessuufanii al takka. Kiu jechuun. Sirreeffatiin jira. Kanaaf ani kiu jechuun amma kan maal warri jettaa maal TikTokiin jaarsa nama caalaa uummata miidhanyaa kiu jettee haati faata jedhani. Uummata asirraa nagalchuu bakka itti nagalchuun dhabeema haati faata kiu jechuun ammadha. Walumaa galatti thank you urjii walumaa galatti jechuudha dhugaa yoo dubbanne TikTokiin abbaa manaa namaa hin caalu abbaa manaa jechuun baay'ee ulfaata namoota tokkoof maybe salphachuun mala abbaa manaa haadha manaa jechuun baay'ee ulfaata yoo gadi fageessaniiti ilaalan maayikiraaskooppiidhaan inni ulfaata. Gatii kana ta'eef ani lakki TikTokii dhiisii keessa galsi yoonaan jedhee lakki fayyadamii rakkoo hin qabus yoonaan jedhee aniifin yoo inni naa hayyame an fayyadamus rakkoo hin qabu garuu ammoo an TikTokiin kun laayivii kiyya jechuudha yeroo baay'ee yeroo aares ta'ee yeroo gammachuus qabus ta'ee gaddas qabus ta'ee TikTokiin kun an baay'ee na fayyadee jiran
fira caala jechuudha. Maaliifuu badaanis wal argaa mishaanis wal argaa wantoota tokko tokko laalee kolfaa sammuu kiyyaa fi baay'ee na fayyadeera. Haa ta'u garuu lakkii dhiisii galii yoo inni ka jedhu taate an tiktokii dhiisee galuudhaa fi uummata akka rakkoota akka hin qabu waadaa ni gala. Gin garuuyyuu osoo walitti banannee yeroo tokko kiyyaan seenaa yeroo tokko ka isaatiin seenaatiin maqaa kiyyaaf ka isaatiin bannee jechuudha. Itti fayyadamne illee natti tola. Lakki kun hunduun ta'u haa jedhu yoo taate rakkoon qabu. Anuu yeroon qabu yeroo sanii haadha daa'imaati, haadha manaati. Yoo inni galeetiin jedhee mana keessatti isa boharsuu, uffata isaa kennu, rakkina isaa dadhabee galee maalirra oolee galee karoorri kenna ka fuuldura biiziidhaayyuu. Inni na dhooguun alattuyyuu tiktokii dhiisuun kan kootu dirqama ta'a jechuudha. Namni gaafa bultii ijaaratee bultii keessa galee biizii ta'a. Yeroo iyyuu hin qabu jechuudha. Silkii matiyyaayyu yeroo chaarjessee lafaa fuudhee ilaaluu hin qabu. Dhugaadha garuu yoo dhiise jedhu sammuu kee keessaa baasii tootaalii hin jiru. Kan amanteetti galuu qabda. Rakkoota kan qabu maal haadhaaf abbaa kiyyaayyuu dhiisee dhufee Siif jettee Kanaadaa Mansuur kiyya. Siif jettee Kanaadaa dhiiftee siif jettee tiiktokii dhiisuu hin dadhabde jedhee yaadu anin. Kanaadaayyuu siif jecha dhiisaa jirti bara. Kanaada rakkoo maalii qaba? Biizinasii aannan ergaan hidhattee achi jiraachuu barbaannaan jiraachuu dandeessi. Investimentii doolaara 200,000 Maariin immoo maarii walumaa galatti obboleeyyan lama qabaa biyya kana keessa. Lamaan san keessa reediidha fasliidha. Waan isaan qabatan irratti anis qabachuu hin danda'a. Ani hoo obboleessi Akiraa. Obboleessi Akiraa Ameerikaa jirta bar biyya kana keessa jedhee amma biyya. Ani rakkoon qabu warqee wallaggaan see hojjechiisa yaadda'iin. Oh my god. Warra amma dhugaa rabbi ammaalitti gammadaa jira beektaa nama heeruma kiyya kanatti irra caalaa wanni itti gammadaa jiru Mansuur kiyya namoonni hedduun yeroo asirra baay'ee shamarran gorsuu shamarranii waa jedhu haati faaxee kana booda hin heerumtu gorsa jalaan dhaga'inaa kana booda namni tokkichaadha faaxee maqaan dha'u jedhanii. Ati jecha kana naan jechuu kan keetiifuyyuu I have too much happy dhugaa rabbi. Honestly speaking, namni baay'een qoosaa keessas asasii reesii asees barumsa namaa kenna bari kana. Jireenyi abbaa manaa argatanii jiraachuun jireenya gammachiisa akka ta'u nama baay'eedhaaf ibsaa jirti bari. Waan ofii dhugaa haasoftu qosaas haa ta'u maalis haa ta'u garuu abbaa manaa hin argatta taanaan abbaa manaa waliin jiraachuun dhiiraafis durbaafis waan gaarii akka ta'e ibsaa jirti kamiifuu. Sagantaa meeqa carraa meeqa already dhiisaa jirti. Egaa inshallah kun barumsa gaarii hunda keessaniif ta'a. Akkuma sila siin jedhe parsantii 50 walii gallee jirra. 50 ammoo istiskhaaraa itti sagadi. Egaa rakaa nama barbaachifti wanta kanaaf. Nikaas immoo hidhachuudhaaf kunoo asliinis jiru jetteetta. Obboloota kee taanaan radiinis jira jetteetta. Ta'uudha baannaan asuma irratti nikaas godhanna jennaanis hayya bismillah tikeeta boorinsii ergaa ka'ee kottu. Gabbari na bira Mansuure. Gabbari na bira hin dagatini. Warqee wallaggaan fida rakkoon qabu. Na bira walitti qabama jechuu baattu gabbar. Beekamaadha mee. Ama waan makii ol galchaniif kana naa galuu dhabaa jira nama asli waan makii fideef. Mee makii yaada please. Musa, thank you Musa. Maki suuqii jirti suuqa jaaga jirtiin dhagamu sagaleen wacaama waca jirti. Qormaata karantaru jettee ni cufate makii qaruute dha bar. Gaabii. Haati faatee tuni kuma jabduudha bar. Style Germany maali sanin indiste bare hadama.
maal asilaa asirratti ni inni nu akka beeku abdii qaba jechuun nama barate nama sammuun fagaate san hunda waan roomantikii inni beekta jedhee yaada Mansuura amma waa'ee isa. Isaanaaf dhiisi rakkoo hin qabu. Waan fiilmii irratti agartee si agarsiisa. walii galtanii jirtu amma yoo abbaa manaa kee ta'e Mansuur irraa mee maal feeta waan ati Mansuur irraa feetu jaalala keessatti nu ibsi. Ani walumaa galatti abbaa manaa kiyya yoo ta'e naaf abboomuudha. Isa booda jechuudha abbaan manaa kiyyas lammata natti aana osoo meebi waa balleessee waa dogongoreeyyuu jaartii ebelutti nurraanii mattanii jedhan malee dhaqaa haadhaaf abbaa isiitii himadhaan jedhan gaafa isa heeruma irraa qabee jechuudha. Kanaafuyyuu naaf abboomuudha. Ammas konfidensii qabaachuudha. Sadaffaa bultii isaa keessa abbaa fedhe yoo ta'e nama biroo fideetiin harka keessisuu dhabuudha. Yoo an balleesses yoo an midheesses anumaaf inni waliin mari'anne waloonna jechuudha. Ta'ani an sadaffaa ammoo dhiira nama tumtuni jaaladha. Mansuur kiyya dhiifa manarraa godhi. Allahu akbar. Maal dubbiin badde kunoo. Dubbiin badde kunoo. Dubbiin badde. Tuma waa sadiif waa afuriif qoraasuma dubartiidhaa fi tokkoffaa jaalalaatiin. Waan akkasiin jedhin. Fedhii kee ibsadhatin. Fedhii kee ibsadhatin. Hawwii kiyya kun maaliif tokkoffaa tumaani jaalala akkati naa qabdu agarsiifti. Sadaffaa ammoo sodaa kan keetis daranna keessatti uumti. Arfaffaa ammoo eessa akka jiru na agarsiifti jechuudha. Amma namoonni gariin dubartii ufi yaadadha jechuudha eessa akka jiru. No. Ana manaa kiyya wajjin warreebee akkamiin waliin jiraata. An bartumaa jennaan kan keessa qabatanii shabbeen mataa namaa gubbaa dhaabatu. Ana matumaa yoo jedhu tumaa jiramte tumaa jiddu galeessatu jira dullaa kan mataa namaa gubbaa dhaabatanii lafa nama dhiidan san hin jenne ulee jaala. Akka bobaa mataa iccitii qabaa dubbiin soorata. Asli kiyya sadarkaa 50 dhaqee ture amma 20 irraa ka'eera 30 qofatu jira. Egaa itti mari'achuu qabna kanarratti immoo. 30 san keessaa fudhatta baqa. Barraa 70 fatanaa dabarteerta. No. 30 qannafame 50 irraayyuu. Reebicha ni nama dhuman akkamiin reeba. Reebicha uleedhanii miti bas. Waan Allah meetti na raahima Oromeessa Arabbii jedhati. Uleedhanii tun dubartoota ko. Reebicha jechuun dhaawwataa siree irraa jechuudha afaan Oromoo kun waladda. Isa dhiisi. Ijoolleen dhiiraa iluu abbaa booraa dhalatanii isa yaaddein. Bari kuni iluu abbaa booraa beektaa. Iluun abbaa booraa dhiirri takka gaafa dhalatu waggaa 3-4 booda waa baay'ee tiriitmentii baay'ee godhama. Warra amma saayinsiin barte kana harmeen iluu abbaa booraa jaartonni gurguddoon jaarson hin beeku. Kanaaf jennaan tiriitmentii guddaadhaan guddate keenya waa yaaddein. Okay, rakkoon qabu akkas taanaan walii galleesh. Kas. Maalti? Kenna. Nakiirra fuunool. Kennaa no. Abdii tumaa jechuun waan biraati aadaa. Yeah, of course. Kennaa sagalee keessa gooyedha. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Adda kennaa sagaleen keessa gooyedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألت ما إنه أصلين بيني برا نزم جريت مسني ملي ولا ريف النوفي. Sagantaa obboleessa keenya Mansuurii dubartii taatu barbaaduti. Silaayyuu an hadhanaa ta'e ana walii taane dubartii firoomaa wal harkisaa ol taate walii taane walii galle. Haga afurii fedha kaa'in. Maal afur hadda gizee takkitti fuudhee galuun hedda seetamu akkam. Ati tokkoffaadha bar. Ati immoo tokkoffaa taate already confirm taanee goonee misa. Amma lammata sadaffaa arfaffaa jirti bar. Miti bar beebii sanii miti bar amma aniifati walii gallee waa hunda xumurree.
Ani immoo maalin barbaade beektaa waan ofii amma namni baay'een hey baby jedha jaalalle jedha an maqaa addaan barbaada anaaf maqaa addaa maqaa namni biraa ittiin fayyadamne inni waamuu barbaada malee beebii immoo hundumatu waammataa jira beebii jedhee. Maqaa biraa baasee Baby barna. Beebiin beedaa harma hootu. La la la. Maal Wallaan amantaa. Astagfirullah. my head yoo jedhe ta'a. Maal jedhe? my hair My yoo head. ta'e My heart. Inni My dheerate heart. kaan immoo inni dheerate innis inni dheerate xinnoo gabaabsi. Arafaate reebaa koo Wayye. jedhiin tumaa jechuudha. Na tumaa Obbo. Tumaan gaariidha. It makes sense. Tumaan gaariidha. waan miira gal tumaa koo jedhi waan miira keessa galchimee Arafaatee tumaa koo jedhaa faarsi Mansuuri. Caalaa sokkee ta'ee jira ishitumaa koo naa ta'ee jira rakkoo hin qabu. Hoo jecha Itti ajaa'iba. dabalatteera. Hin gabaabbatallee jechuu kun baay'ee walitti siqa. Yaa naaf ta'ee jira fakkaa rakkoo hin qabu. Ati dhugaa ati tumaa kiyya ta'uudhaaf baay'een gammada. Ibsi ka ibsi babbareechisi ibsi ka mimmiidhagsi ibsi. Guyyaa nadhaa bakka injiraa miti anaaf guyyaa addaati. Warroonni amma congratulation naan jedhaa jirtan baga gammaddanii isinis anumaa waliin ulfaadhaa isiniin jedha. Asumatti Very asliin funny. ammoo qophii kana. Ati nama miidiyaa nama aartii ta'uu qabda dhugaa. Bataam goobas nechi. Akka salphatti Kana miti caala waliin. gaafa si bira dhufee mana keessa injiraa miti si jala dambal jedhe kana caala dubartoota qara asiin dura laalaa turte san hunda abaartaman soo kiyya. Taate dubbiin taatu. Haagana turuu kan keetiif jechuudha. Ga'anama bari yeroo baay'ee laayivii kan kee jala ni seenaa. Viidiyoo kan keetis ni laalaa. Bakka injiraa miti gaafa dhulaata keessumaan itti dhaqee waan jedhutu natti dhufa. Gina moo dhiironni kenna jaarraa akaakayyoota kennaa keessa ka jiranii yeroo ati hidhattee jaalala dhiyeessituuf warroonni kiiloo dabalan jiranii. Gowwummaa yookaan ammoo lafatti haftiidhaaf dubartiin takka dhattee jaalala waan isa gaafattu itti fakkaatanii wayi akkasitti na fudhata ka jedhu sodaa guddatu na keessatti argama. Gina ammoo Dubbiin badde. gizee baatus ta'ee gizee galtus ta'ee makiinaa keessatti sirbi abbanamu sirbuma waa'ee qabsooti sun jireenya keetiif nageenya keetiif illee ni sodaachisa biyya san keessa jedhee yaada. Kana maal goona beektaa maakiin amma akkuma ati jetteedha dhugaadha. Garuu gaafa maatii horattu gaafa ijoollee godhattu gaafa mana seentu waa baay'ee dhiisaa deemta bari. I hope so isheenis gaafa sadarkaa sana geessu bobokkisii caccabsii kana hin dhiisti jedhee dhuma yaada. Maraachuun akkasi maraachuun yeroo laaltan maraachuun jechuudha. Yeroo waliin taphatan hundayyuu raachuu yeroo argitu. Yeroo inni sirba qabsoo banee jedhu isiin sirba qabsoo san harkaa maayikii lafa keeyan sirba jaalalaa maayikii lafa keettee sirba qabsoo sirbaa oolaa sirra. Dhiyoo tana wattaaddaroonni wayii viidiyoo wayii argee wattaaddaroonni wayii itti ol duudanii jenna. Raachuun siree gubbaala. Achi ture guyyaa sana. Nageenya lubbuu isaatiif jechuudha dhumarra gahee deebi'ee osoo ol ka'ee harka kennuu bakka. Mee Isin maakiin faana haasa'e jirra jedhee jette viidiyoo haasoftu isaa hanga maakiin. dhumaa dhageeffadheeti maakiin isin faana. Sagalee kee dhaga'uu barbaada. Uummanni illee si dhaggeeffataa jira. Afaan tokko dubbadhu yookiin sirba jaalalaa ittiin uummanni yoo dubbachuu fe'e. Thank you Gaala. Maakiin yoo sirba tokko nu affeere yoo dubbachuu fe'e.
Wanni haati faata jedhu kun dhugaadha maqaa si balleessitee dhageenya. Sirba jaalaa tokko nu affeeri makki yoo bakkee dubbatuutti tole. Okay jette qoya. Mee okay jette. Yaa Hoy Rabbi sirba nafsatti caalaa gurguru. bultume yookaan ammoo sirba Asli kiyya caalaa daggafaa ta'a. haasa'uu barbaaduun yaada ofii dhiheeffachuu barbaaduu dhiisuun kun iyyuu xinnoo rakkisaadha. Maakiin question mark keessa jirti jechuudha. Hin dhageenya qoya okay jette barreeffama. I think yoo nama fa'aa bira jiraatu yoo lakkeessa jirtu. Oh, okay. Yalla makki. Intalli doktoraa fatanaa tuutee ta'a. Asli akkanatti beeksisa wayii jaalannifachuu beekuu jechuu haasa'uu barbaadeen yaal tokko naa hiyya miti. Arafaadhaan duratti miliyoona tokko seenuudhaaf chaalenjii hojjetaan jira. Warra jirtan hundi keessanuu warri fooloo nan goone fooloo na godhaa. Miliyoona tokko seenuudhaaf hojjetaan jira. Guys, namoonni kumsadii ajjeessa warri Mansuuriin fooloon godhatin Mansuuriin dhugaa rabbi dubbachuu yoo ta'e fooloo godhaa osoo orma taate yoo TV irratti akka carraa sagalee isaa viidiyoo isaa argine malee nutti dhiyaateen wajji kolfuu hin argannu. Nama akkanaa qabaachuun jabaa ofii abbatu jabeeffata argachuun nuti carra gabeessa namni ofii sitti dhiyaatee gideesi wajjin kolfu yeroo kolfaasi wajjin kolfu gammachuusi wajjin qoodamu yeroo rakkoo akkuma hedattu abdattu. Yoo bakka sani dhabdu komattu gizee kolfalee dhufe gizee si wajjin kolfu kuni namoota hedduu barnoota haa ta'u amma duraan namoonni keenya jajjabaan baay'een miidiyaa irraa dheessanii walirraa dheessanii bakka akka tokkotti of ilaalan wanni akkasii sun akka namni kamuu nama walqixa ta'e jaalali maal akka ta'e Mansuur namoota jajjaboo biroos obboloo isaa barsiisaa jirudha. Hundumti keessan namni kumsadii as jirtan kun warri fooloo Mansuur hin qabne fooloo godhadha. Warri akkaawuntii biraatti illee hin qabne godhadha isinii galee. Kanaaf yeroo dhiyoo miti silaa osoo Mansuur osoo Oromoo ta'uu baate ifin Mansuurii miti osoo Oromoo ta'uu baate saba biraa taane nuti hundi warra miliyoona meeqa qabu. Waan amma yeroo baay'ee argitan ijoolleen miliyoona 7.4 miliyoona 5 qaba wajjin geemii taphadha garuu isinii galee. Akkasumattuu akkuma fooloo walii goone san gizee nama bira dhabnu geemii yoo taphannu hin moona. Fooloo walii goone irratti rakkoo nama kennan.